ይሄው ጋይስ እኛ እዛ ኤርፖርት ነን ያለነው። ልጅቷን ሽጣ እያሳፈረች ያለችው እቺ ሴትዮ ነች። እቺ ልጅ ኢትዮጵያ ገብታ የሆነ ነገር ብታደርግ እቺ ነች ጋይስ። አንቺ ራስሽ አቺ ሲቃስን ጋይስ ይሄው እቺ ነች ልጅቷ ጋይስ። ልጅቷን ሽጣ እንድታረግዝ ያደረገችው እቺ ራሷ እቺ ልጅቷ ይሄው እቺ ነች እያሳፈረችው። ልጅቷ እርጉዝ ልጅቷን ይሄው እያሳፈረች ያለችው ልጅቷን እርጉዝ አስደርጋ ማለት ነው። እቺ ነች ሴትዮዋ የሸጠችው ጋይስ። እቺ ነች ልጅቷ ይሄው አውቃ ልጅቷን አርግዤ መጣሁት ከቤቴ ነው ከሀገር ቤት ነው ብላ እዚህ ለፈረንጅ ሽጣ ማለት ነው። ለፈረንጅ ሽጣ እዚህ እርጉዝ ሆና እንዴት ያደረገችው ወጀርቢ አንቺ ምጋዊኛ ምጋዊ ነን daldaltittiin micayyoo arabaatti gurguratte biyyarraa fiddee micayyoo oromoo arabaatti gurguratte hedduu takka nama gaddisiisa. Itti gurgurattee micayyoon kun ulfa ji'a 7 qabdi garaadhaa jechuudha. Laala akka waan isaan hojjetan daldaltoonni yeroo baay'ee karaa daldalaatiin deeminaa hin jennuuf isa kanaaf. Aishama kam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu. Kam jirtu ana boleettiin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isinillee bakka nagaa taatan bakka naa jiraata isin jecha egaa hordoftoota koo warroon chaanala kee afmoo warra taata subscribe gochuun maamila keenya ta'aa warra ta'aa jirtanis galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Egaa akkuma viidiyoo jalqabaa irratti dhagartanitti obboleettii keenya tokko biyyarraa daldaltittiinis abashaadha. Intalli tun immoo oromoodha. Micayyoo kana biyyarraa fidde asitti arabatti gurgurattee jechuudha. Arabatti gurgurattee micayyoon tuni ulfeessanii ulfa ji'a 7 garaa qabdi jechuudha micayyoon kun immoo dhugaa dubbachuudha fi akkuma nama kamuu akkuma ana akkuma siinan dalagadhattee biyya ormaa dhufte waan kana taate osoo si ta'e osoo ana ta'e maal ta'a bakka sanatti gaaffiidha kun dhugaa rabbii jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Micayyoon kun ka daldaltittiin tuni gurgurattee kaatee maal jette seetanii biyyarraa fidattee ulfa biyyarraa dhufeedha kuni asitti ulfoofni. Akkamitti namni biyyarraa dhufe kan akka seeratu jira biyyarraa gaafa dhuftu hooma boolee keessallee bulti ta'e yookiin immoo nama biraa hojiilee bulti ta'e gaafaas dhuftee ji'aayyuu sin guutisiisan abboo garuu hanga ji'a 3tti asitti si marabbarsiisu. Guyyaa abboo akka nafii kiyyaasitti guyyaa lammaffaa nageessan. Guyyaa tokkoffaa dhufee rafaa olee guyyaa lammaffaa akkin beetii nageessanii nama rammarsiisanii waan kiyya hundaa nama rammarsiisanii natsaa taanan na hambisanii jechuudha. Osoo natsaa ta'uu baadhee yookiin garaatti kan qabadhu ta'e yookiin waa kan qabu ta'e jarri kun ofirra na deebisaa jechuudha. Nuti akka beenutti kanan beekan. Akkamitti osoo ulfi odoo marammaramiin micayyoon tun haga ammaa ji'a 8 keessa jirti erga dhufte ji'a 8 ulfi immoo ji'a 7 hedduu nama gaddisiisaa bira dhugaa waaqayyo jechuudha. Akkamitti jechi micayyoon tun haga marammaramne soba kun micayyumatu arabumatu arabni ulfeessee raawwatee sobdee raawwattee biyyarraa fiddeetti dhossuudhaaf kaabar. Dhugaa rabbii kan akkanaa kan qabanii ajjeesan intalli haa gurgurattee daa'ima arabatti gurgurattee jechuudha. Micayyoon kun amma ilaalaa ulfi ishee baay'ee guddattee jedhama. Baay'ee guddaadha. Ji'a 7 jechuun ji'a 2 qofa tafe jechuudha. Barda'uudhaaf ji'a 2 qofa tafe. Talgaagga'amtee maal abboo fiifuu yaa waaqa koo micayyoon illee asitti talgaagga'amtee dhugaa waaqaa jechuudha. Innaa hedduu nama gaddisiisaa bara waan dallaalan keenya godhaa kun dallaalan meekatti ijoollee gurguratti bara. Hundumaa beekate gurguratanii kun waqtii kiniin itti wattafanii ijoollee biyya kana keessatti dhugaa rabbii jechuudha. Ijoollee meeqatu goddaamaa jira seetan arabootatti gurguratanii waan kana gisee tokkollee viidiyoo irratti jedheen ture. Ijoollee baay'een arabatti nu gurguratanii maaloo sagalee nu ta'aa arabatti na gurguratti daldaltittiin halkanii fi guyyaa natti taphatu jettee hedduu ijoolleen teenya cinqamaarti jechuudha. Mee ilaalaa dhugaa rabbii keessattuu abashaan kun baay'ee irratti ijoolleen gara amaaraa kun irratti baay'ee waan akkanaa kana ijoollee teenya oromoo gurgurachaa jiru jechuudha. Kanaaf irratti hojjedhaa isin jedha obboloota koo hedduu takka na gaddisiise osoo na ta'e odeessi ta'e jedhee bakka kana buuftanii gaafa laaltan hedduu sitti ga'a. Maatiin ofii maal lamaan jedha akkasuma immoo maatirra illee cabdee haftee karoora ishii galmaan hin gaatin cabdee haftee micoomtu jechuudha. Biyyatti gaafa galte maalin guddistii akkasuma immoo hiriyoon ishii maal ishiidhan jedha hojii baatee kanaaf galtee jedhan.
dhugaa rabbii yaa'ee nama gaddisiisa. Kanaafi obboleettii keenya kana dhugaa seeratti dhiyeessanii seerri gaafachuu qaba jechuudha. Kan amma intaltittii gurguratte tana jechuudha. Ani garuu akkam beekutti yeroo marmaraa geessanii garaadhaa qabdiif hin qabne addumaan layya'amaa jechuudha. Kan wanni hunduyyuu hin beektanii warri beektanii addaan layya'amaa jechuudha. Dirqama kun geessuun jechuudha. Xalabaan dhufte taanaan marmaruma geessu jechuudha. Ijoollee bahaaraan dhufte tanatu rakkisaadha malee ijoolleen xalabaadhaan dhufe hunduu marmaramaa jechuudha. Yoo gifaa bilii ji'a tokko Yusuf teechisa osoo marmarin manumti oguma feellee marmaraa si geechuu baatan hanga ji'a tokko si teechisan malee saniin booda sin teechisanii ogosuma marmaraa si geechuutu. Gaafa sanii ulfaati qabaate taana waan tokko qabaate taana waan tokko sirratti argan ulfa dhiisi madaa taane tokko sirratti argan jennaan isaan ogosuma ofirratti deebisiisuu jarri kunii jechuudha. Waan nama miidhu tokko gaafa qaama keetirratti argan ulfa dhiisati. Ulfa wajjin immoo maaltu nama jaalata dhugaa ulfa dhiisiti waan tokko kan nama qabu dhibee tokko yoo qabaate kan ta'u taate jarri ofirraa si galchuu jechuudha. Kanaaf micayyoo kana kan ulfeesse arabuma malee abashaa keenya Itoophiyaa keenya miti yookiin biyyaa fidattee dhumni micayyootu jechuudha. Inna hedduu nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo jechuudha. Ani bakka micayyoo kanaas jedhe dhugaa rabbi maaliif namni dalagadha jettee baate malee waan kanaaf miti. Garuu ka carraadha isheen gurguratte wanti gootin jirtu sun biyya ormaan beektu addisiidha. Erga dhufnaan ishee ittuma jammarsiiste jechuudha. Gurgurattee sumatti jammarsiiste. Ji'a torbatti micayyoo erga dhufte ji'a 8 ulfi immoo ji'a 7 dhufnaan ittuma jalqabsiiste jechuudha. Kun makiinuma korsiiste. Namni kiniin illee kenneef yookiin haa xaqqamamtu yookiin marfee illee waraanee jechuudha. Garuu isheenoo akkuma feete haa taatu jettee raawwatteeti birriitti gurgurattee arabni ishee ulfeessee jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa dhugaa rabbi wanta ijoolleen teenya Itoophiyaatunis gochaa jirtu hedduu nama gaddisiisa. Keessattuu saba Oromoo kanarratti duulanii waan isaan godhaan jiran jechuudha. Micayyoon dhugaadha kan waan ishiin beektu hin jiru waan beektu hin qabdu addasiidha biyyarraa dhuftee akka abbaa barbaadattee gurguratte ishiin maal gooti micayyoon? Rabbi namni tokko maaliif akkas gootee ishiin maal akkam gooti? Mana namaa keessa jirti. Akkatti dubbattuu wallaaltee biyyaa fidadhe jetti micayyoon yeroo laayivii irratti dhageessan yoo jiraatan akkatti dubbattuu wallaaltee jechuudha dhugaa. Bakka micayyoo waanuma dubbattu wallaaltee dhugaa dubbachuu. Kanaaf adaraa keessan obboloota kooyi of eeggannoo godhaayi waaqayyo sinaa eegu wantoota kanarraa of eeggadhaayi. Dhugaa daldaaltota kanarraa warra kanarraa daldalaa kanarraa of eeggadhaayi. Waaqayyo isinaa eegu waaqayyo isinaa tiksu. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisaa. Jireenyaaf jennee raawwannee waan hin taane keessa seenne jechuudha agartanii. Osoo biyyuma isheetti haftee hojjetatte yoo rabbi amma ani mee waan biraa miti maatii garuu maatii dhagayeedhanii obboleettiin maatii dhagayettee hedduu nama gaddisiisa rabbi. Yaa waaqa kun adaraa ijoolleen biyyaallee dhufaartan of eeggadha maammadooni. Nama gaggeechuu kun marfee isinii kennee deemaa ishii asoo dhuftanii rakkattanii geessanii jirtan dhugaa isinii jedha rakkattan gaafa as dhuftan biyya kana jechuudha. Of eeggannoodhaan deemaa dhugaa rabbi jechuudha rabbi maaliif yoo daldalagadha jettee baate of eeggachuu qabda jechuudha. Innaa akkas isiniin jedha furdiftoota tiyya waaqayyo sinaa eeguu obboleettii keenya kanas kaa waaqayyo nagaadhaan lama ishee haa taasisu waan goonuu qabnu kaammaan booda nuti waan goonuu qabnu dhaamsuma isinii dabarsinee of eeggannaa godhaa gochaa akka daldallee waan baangaalee fi hindiin gandaa isin irratti fincoofne adaraa of eeggadha. Fincaan isaaniitti irraa maal gootumati keenyaa guute akkas nagaa ta'a fayyaa ta'a.